Rantana Dr. Naviat qabadde isin dhufee jira Dr. Fayyaati Dr. Wanni isin gaafadhu jinniin nama qunnamuu ni dandeessi namoonni jinni wal arguu ni danda'ani hariiroo ummatanii jaalala akkasumatti akkaataa hedduun namatti walitti dhiyaachuu ni danda'ani jeetiin isin gaafadha Dr. waa'ee fayyaa irratti fayyaa wal qabate akkaataa warri fayyaa jirutti jinnoonni akka jiranii amantanii miti warri fayyaa hojjetu. Duraan wanti jedhamu jiru. Aya, jinni tun hariiroon uummatii nama wajjin karaa gabaabaa. Jama fayyaa maal si fakkaate? Hallucination kan jennu jira. Hallucination jechuun namoonni yeroo baay'ee namoonni rakkina dhibee sammuu qabanii maraatummaa qofa yookiin carqii buusee deemuu qofatti kan laalan jiru jechuudha. Okay. Namoonni tokko mana dubbistaan kan handhuun bakka feetris kan agarsiisan hallucination jechuun maal? Wanta namni kan biraan dhaga'e tokko dhaga'u, wanta namni kan biraan qaqqabuu hin dandeenye tokko qaqqabu, wajjin ciisuus ta'uu danda'a, hungachuus ta'uu danda'a, fuudhuus ta'uu danda'a. Wanta namni kan biraatti hin dhaga'amne tokko fuunfatan tokko fuunfachuu. Ismeelii ta'uu danda'a yookiin immoo oodita jechuun sagalee dhaga'uu danda'u, nama taasisuu danda'u, nama arguu danda'u. Okay. Maybe namoonni akkasii jedhan kuni tarii rakkoo fayyaa ta'uu danda'a waan ta'eef hallucination kan jennu kuni ammatuma ta'eyyuu ati hin argitu garuu isaan nama arguu danda'u, wajjin haasa'uu danda'u, sagalee dhaga'uu danda'u. Asuma nu bira ta'anii nu bira ta'aniiti teessoo jiran amma teessoo jira namni sun garuu nama sana arguu danda'a yookiin sagalee dhaga'uu danda'a qaqqabuu danda'a kunoo harkaan hin argitu jechuu danda'a. Nuti keessattaa kun hin arginu waan sana nuti hin arginu jechuudha isaan nuti hin arginu immoo namni suni qabachuu illee danda'a wajjin illee haasa'uu danda'a jechuudha. Kun kanaaf wantoonni akkasii hallucinationidha. Egaa yookiin immoo namoota qoricha garaagaraa fayyadamanis ta'uu danda'u. Namoota sammuu namaa adoochan. Dabalataan immoo namoota dhibee sammuu ammas dhibee sammuu gosa baay'eetu jira. Rakkoo sammuu cimaa kan qaban keessumaatti mallattoo kana keessummeessuu danda'u. Hallucination kan jennu sagalee dhaga'uu ta'uu danda'a, qaqqabuu ta'uu danda'a, dhaggeeffachuu ta'uu danda'a, hin argu wajjin ciisuu ta'uu danda'a. Isaan ni argan. Eebaluu wajjin ciisisin jechuu danda'a. Kun hin jiru bar garuu hin kakataa si argamu. Amma fakkeenyaaf dhukkubsataa kanaan dura bira dhufe keessa kunoo narra deemaa jira argaa jirta waan ilbiisa guddaa takka bineensa guddaa narra deemaa jira jedha natti agarsiisa. Ani hin argu garuu ni arga. Inni ni arga. Duuba wanni sun dhugaadhaan maate karaa qaba. Jechuun bineensi inni argu suni isa dhugaadha. Sababa keemikaalli sammuu isaa keessatti jeeqamuu fi mul'ata isatti. Isatti ni mul'ata. Egaa wantoonni akkas akkasii gama fayyaatiin jiru. Dhufanii ilaalamanii gorsa fayyaa fi yaalii fayyaa argatanii namoonni akkasii gaariidhaan jedhu. Tokko tokko immoo sabanii ajandaa uumuudhaaf jechuun namoota personaalitii gosa baay'ee jira. Namoonni akkasumatti ajandaa wayii waamanii jajamuu barbaadan beekamuu barbaadan jiru. Kun namoota rakkoo sammuu qaban. Mootummaan isii. Kanaaf wantoonni akkasii jiraachuu danda'u waan ta'eef namoota akkasii hojjetanii tokkoffaa ajandaa barbaachuu ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo rakkoo fayyaa sammuus qabaachuu danda'u waan ta'eef mana yaalaa dhufanii gorsaa fi yaala argachuun gaarii jechuu barbaada. Akkas hordoftoota keenya jinni warri jettan garuu jinni ni jirti akka dhugatti manni jinni jaampa uumama rabbi isaanii. Ani gaana actually hin beeku. Gama fayyaa namni akkas jedhama hin jedhamaadha malee wanta fayyadamu. Doktoroonni jinni takkaan garree ammoo namoonni baay'ee isa bira dhufu argitanii jirtan dhageessan barnoota irraa fudhattan jeetii yaada. Anis akkaan jedhutti jinni tana. Namni hundi hin argu. Akkuma nama viidiyoo irratti dubbadhee hin jira. Namni hundi hin argu. Garuu immoo namni ni hin arga jee suni waan argu san akkuma doktorri jedhu dhugaan arguu danda'a jechuudha. Nama sanitti. Ati nagoma falmita malee amma nuti nagoma falmna malee namni sun akkuma doktorri jedhu hunoo ni hin argaa na bira taa'ee hunoo harkutti hin jiraa jaaje ni dubbataanii nama saniin ni haasawaa jedhe. Jinni jechuun waanuma inni argetti haasa'u sani gaamma. Sanuma malee rakkoo keemikaalli sammuu isaa keessatti waan jeeqamee fi wanta namni kaan arguu hin dandeenye inni arga. Wanta dhageenye hin dhagaa. Wantichi sobadha. Reyaalitiin isaa sobadha. Garuu isaan ni argu, ni qaqqabu. Barbaannaa wajjin ciisuu danda'u, barbaannaa wajjin fuudhuu danda'u. Kunoo dhageessanii barbaannaa walillee fuudhuu danda'u wajjin ciisuu danda'ama. Garuu nuti hin arginu. Ati ifirra dhaabnee ilaaluun sirrii miti. Amma nuti gizee jiru tana waan sanirraa bilisa waan taaneef nutti fakkaachuu dhabuu danda'a. Garuu warroota akkasii saniif wanni suni yeroo sanitti itti dhugaadha jechuudha. Kanaaf jecha jinni jechuun tanuma waan biratti hin eeginaadha. Gara fayyaatti yoo as deebine kunoo Dooktor Naafiyaa bira dhuftanii if ilaaluu dandeessan jechuudha karaa gabaabaa warri waan akkasii jirtan. Ani immoo itti hin jirtu jaanagayaan qaba. Ayyee Dooktor baay'ee takka galatoomi. Kanuma akkuma ajandaa isinii taatetti gaa waa'ee fayyaatti yoo wal qabatta jeetiin Dooktor isinii dubbise
wal qabatte kono dubbiini adda isinii baasee jeeti yaada nagaan nu tura viidiyoo kana sheer godha addunyaa waliin ga'a.